Harargee aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adami gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa tarkaanfii boonsaa humna diinaa irratti fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatu itti fufuun waraana farra riphee lolaa jedhee murni bilchiginnaa waamu kan barcuma biyyee madtiksuuf maqaa sakattaa waboo jedhuun godina lixaa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adam keessatti bobbaatee uummata saamaa turte irratti bitooteessa 13/2025 tarkaanfii fudhateen 5 battalatti irraa ajjeesee 7 madeessee jira. Jajjabeen duuba deebiin beekne ciccitoonni kaayyoo imala gufataa adda addaa keessa darbuun biyya abbaa fi haadha isaanii kan gabrummaan irratti dagaage walaba baasuuf falma taasisan haalaan cimsanii itti fufaniiru. Tarkaanfii irree fi gaachanni sabaa waboon fudhatu hanga bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromooti cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Saa 12tti mooricha ibsanii miliquun Oromiyaa seenanii wabootti harka kennachuun beekameera. Wayita loltoonni lamaan mooricha cabsuun miliqan sanattis dhukaasni guddaan mooraa Ochaam keessatti ta'uu loltoonni ba'an kunneen himuun eegdonni mooraa sanaas namoonni 3 battala loltoonni lamaan miliqanittis ukkaanfamuun ibsamee jira. Miseensonni waraanaa mooraa Ochaam keessatti hidhamanii jiranis maqaan isaanii Olaanaa Mitikuu, Yaasin Ibraahim, Abdii Geexee, Masqalee Nuuraamiin, Ayimaddiin, Makuraa Yaaloo Ayyaanoo, Balistii Asheetuu, Furaa Muusxafaa Margaa, Abbuush, Muraad Sintaayyoo, Riyaad Ambassee Badhaasoo fi 2 kan ammaaf maqaan nu hin geenye dabalattee hidhamanii akka jiran eeramee jira. Dhalootaan godina Jimmaa Abbaa Jifaar kan ta'e miseensi loltuu raayyaa ittisa impaayiratti kanneen hidhaman keessatti argamu Riyaadi aanaa Anfilloo ganda Seertum jedhamutti ajjechaa qeerroo irratti raawwachuu dhiiste jechuun loltootuma sirnichaan rukutame yeroo dheeraaf madoo ulfaataan mooricha keessatti hidhamee dararamaa akka jirus beekamee jira. Lixa Shaggar aanaalee cufatti waraanni bilchiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaafamuun hawaasa irratti dhiittaa mirgoota namoomaa jabeessuun beekame. Guutuu gabaasa kanaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Lixa Shaggar aanaalee cufa keessatti waraanni bilchiginnaa maqaa sakattaa waboo jedhuun bobbaafamuun torban lamaan darbanii kaasee qe'ee uummata nagaatti ibidda shiduun gubuu, dargaggoota ukkaamsuun hidhuu fi ajjeesuu akkasumas horii qonnaan bultootaa ooffachuu fi haawwan irratti gudeedda raawwachaa akka jiran jiraattonni ONM itti himaniiru. Keessattuu aanaalee akka Dirreen Cinnii, Jalduu, Midaaqanyii, Abuunaa Gindabarat fi kanneen hafan biroo keessatti hawaasni qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee baqachuun lubbuu isaas oolfachaa jiraachuun ibsameera. Namoota jireenya isaanii dhiisanii lubbuu oolfachuuf baqachaa jiranis waraanni goolessituun PP kunneen maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun jiruuf jireenya isaanii golgoleessaa akka jiran beekameera. Dhalli namaa nama ta'uu isaatiin kabajaa argatee seera ba'e jalatti buluun kan maluuf garuu yeroo ammaa faallaa isaa hanga ilmoo bineensaa iyyuu kan hanqate sabni Oromoo kutaalee Oromiyaa mara keessatti akka bineensaatti adamsamee ari'amaa, ajjeefamaa, hidhamaa, gudeedamaa fi manni irratti gubamaa jira. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaatti gubaatiin manneenii waraana faashistii PP'n ammaachuun beekame. Jalwabii biyyaa dabalata qaba. Bitootessa 15/2025 Bahaa Shaggar aanaa dugda gandaa waldaa qalinaa iddoo addaa naannoo mana amantaa Ortodoksii Takila Haamaanot jedhamuun beekamu keessatti nama maqaan isaa obbo Abbee Baggisoo Siidaa jedhamu manni isaa waraana maafiyaa PP'n meeshaalee manichaa keessa hunda waliin gubatee barbadaa'u jiraattonni onichaa ONM'if eeranii jiru. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti ilmaan Oromoo yakka dalaganiif osoo hin taane waraanni sirnichaa Oromummaa qofaan hadheeffachuun iraarsaa jiraachuu himuun namni manni isaa jalaa gubate kunis hirmaannaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'u itti dabaluun gabaasan. Leellisaa sirna moofaa Minilikiin kan ta'e faashistichi Abbaa Irree Koloneel Abiyyi Ahimad qe'ee ilmaan Oromootti waraana barcuma aangoo isaa qofa tiksan leenjisee bobbaasuun guyyuu afaan qawween doorsisaa fi dararaa garaagaraan uummata gidirsaa jiraachuun isaa ni beekama. Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa keessatti waraanni maafiyaa PP nama tokko rasaasatti roobsuun ajjeesuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf jaarkannaa sabaa. Aanaa Qondaalaa ganda Oophaa Qashimandoo keessatti bitootessa 15/2025 dhalataa ganda Kollii Seeddee kan ta'e nama maqaan isaa Jibril Maamud Obsee jedhamu osoo inni lafa hojii isaa deemaa jiru goolessitoonni sirnichaa daandii gubbaa irraa qabuun balleessaa tokko malee Oromummaa isaa qofaan yakkanii ajjeesanii gatuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasan. Lubbuu fi qabeenya ilmaan Oromoo mancaasaa kan oolan ergamtoonni murna PP ajaja Koloneel Abiy Ahmadiin
Oromiyaa cufa keessatti bobba'anii teessoo sirnichaa eeguuf mirga uummataa sarbanii dararaa hamaa irratti raawwachuun ilmaan Oromoo bahaa fi gala dhoorkanii onicha keessatti saamicha daangaa darbee fi hidhas geggeessaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Empaayeera Itoophiyaa lubbuun ilma namaa gatii hin qabne keessatti murne biltsiginnaa ammoo kan duraan barameen olitti sarbaminsa mirga namoomaa uummata irratti hammeessuun duguuggaa sanyii labsee guyyaa dhufee darbuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisiisuun reeffa namootaa bineensa sooraa oola. Gara oduu biyya alaa argannetti yeroo ceenu ammoo Kongoon kibxata borii marii nagaa finciltoota Ruwaandaan deeggaraman waliin taasifamutti akka makamtu dubbatte. Gabaasa guutuu Jaala Caaluu Roobaa. Riippaabilikni Diimokiraatawaa Koongoo marii finciltoota Ruwaandaan deeggaraman baha Koongoo irratti wal dhabdee guddachaa jiru furuuf kaayyeeffatee kibxata borii gara Angoolaatti namoota ishee erguuf akka jirtu waajjirri pirezidaantii biyyattii dilbata ibseera. Angoolaan torban darbe akka jettetti mariin nagaa kallattiin Koongoo fi finciltoota M23 gidduutti bitootessa 18 magaalaa guddoo Angoolaa Luwaandaa keessatti akka jalqabamu ibsiteetti. Yeroo dheeraaf marii M23 waliin taasifamu kan dhorkan pirezidaantii Feeliksi Tishiseekeediin deeggarsa naannoo Koongoodhaaf ture hir'achaa waan dhufeef mo'amuu walitti aaneen booda ejjennoo isaanii akka jijjiirantu himama. Dubbiimtuun pirezidaantichaa Tiinaa Salaamaa sadarkaa kanatti eenyu akka jila kana geggeessu dubbachuu hin dandeenyu. M23 waamicha Angoolaa irraa dhiyaate argachuu isaa beeksiseera. M23 mariin kun erga labsamee booda gaaffiiwwan wal duraa duubaan kan dhiyeessan yoo ta'u, Tishiseekeediin kallattiin isaan waliin mari'achuuf waadaa akka qabu ifatti akka ibsu gaafachuu dabalateeti. Bara kana haalaan jabaachuun M23 magaalota gurguddoo baha Koongoo lamaaniif naannoowwan xixiqqoo hedduu dabalatee bakka kanaan dura to'atee hin beekne argateera. Koongoof M23 lamaan isaanii iyyuu yeroo darbe dhukaasa dhaabuu cabsuudhaan irra deddeebiin wal himataa turaniiru. Lolli kun dilbata kaleessaas kan dhaabbate hin fakkaatu. Akka qondaalli naannoo sana tokko jedhutti naannoo walii kaleetti walitti bu'iinsi uumamuu gabaaseera jechuun Reuters gabaaseera. Beenishaangul Gumuz aanaa Bildigiluu irraa oboota harka kennachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaa Jaala Caaluu Roobaa. Impaayerri Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii sabaa fi sablammoota jalaa booressee dirree wal waraansi guute keessatti uummatoota bulchuuf jecha humnoota waraanaa 100,000 taayitaa isaa tiksan ijaaraa kan jiru hoggaa ta'u kanneen dhiibbaan wal waraansaan dhufu maal akka ta'e hubatanii fi shira akkasumas dhiibbaa akka sabaatti sirnichi gochaa jiru galteef ammoo sirna cubbuu hin utumnu jechuun mooraa faashistii PP gananii guyyuu wabootti makamaa jiru. Akkuma kanaanis tibba wal gaarreeffannaan humnoota kaaba impaayerettii fi furda gabroonfataa PP gidduutti bifa haarawaan duumessaa'ee mul'achaa jirutti ilmaan Oromoo murna nam-tokkee eeguuf baata rasaasaa hin taanu jechuun mooraa PP gananii wabootti makamuu jabeessuun naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Bildigiluu mooraa waraana Daalattii irraa kaleessa bitootessa 14/2025 miseensonni waraana raayyaa ittisa impaayerettii 3 mooricha keessaa miliquun wabootti makamuun ibsameera. Dibbee waraana aanga'oonni faashistii PP tumaa turaniif ilmaan Oromoo gatii qaalii kaffalaa turus kan himan loltoonni murna faashistii PP duraanii kunneen har'as dhiiga lammiilee qulqulluu dhangalaasuuf adeemsa murni bilisiginnaa deemaa akka jiru ONM fi yaada isaanii qoodaniiru. Yeroo itti impaayerettiin daraanuu dirree jeequmsaa taatee jirtu kanatti ilmaan Oromoo meeshaa gabroonfataa baatanii biyyaa tokko malee lubbuu dhabaa jiranis lola isaan hin ilaallannetti hirmaatanii aarsaa lubbuu kaffaluu irraa yeroon keessaa falatanii abdii fi gaaddisa sabaa waboo waliin hiriiruu akka qabaniifis dhaamsa dabarsaniif jiru. Godina Kaaba Shaggar aanaa dharraatti lukkeeleen bilisiginnaa finxaaleeyyii Amaaraa dhiisanii hawaasa Oromoo qofarraa gibira guuraa jiraachuun himame. Jaaljiksaa sirnaa dabalata qaba. Murni biltiginnaa hawaasa Oromoo diinonfatee lafarraa duguuguuf karoorfatee kan hojjechaa jiru sabaaf sablammoota impaayerettii irratti kakaasee saamuu qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun cinaatti qooddaa fi loogii taasisuun uummattoota biroo irraa addatti gibira irraa fuudhuun diinummaa isaa ifatti mul'isuun godina Kaaba Shaggar aanaa dharraatti maqaa gibiraan saba Oromoo qofaa irraa maallaqa guuraa akka jiran jiraattonni ONM itti himan. Lukkeeleen kunneen hawaasa Amaaraa daangaa ce'ee lafa Oromoo qotatee nyaataa jiru dhiisanii hawaasa Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqeetti gibira humnaan olii itti fe'uun dirqamaan irraa guuraa kan jiran yoo ta'u haala yeroo irratti maaliif callistan jechuun akka hawaasni gaaffii gaafatuuf carraa kennanis hawaasni finxaaleeyyii kanneeniin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an rakkina qaban yoo himatanis qaamni isaanii birmatu kan hin argamne ta'uunis ibsameera. Torban darbe keessaa lukkeeleen biltiginnaa hawaasa walga'ii baasuun haala yeroo irratti jiraattota gandichaa kan mariisisan yoo ta'u hawaasni yaada isaanii mormuun mootummaan hin jiru lafa keenya uummata Amaaraaf laatee mootummaa gibira nu gaafatu malee kan nuuf yaadu hin qabnu jechuunis akka balaaleffatan addeeffameera. Sanaanis lukkeelee biltiginnaa irraa xiyyeeffannoon addaa irratti godhamuun doorsifamaa fi raarfamaa jiraachuunis barameera. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Limmuutti ergamtoonni bilisiginnaa manneen jiraattotaa yoo guban aanaa Waayyuu Xuqaatti ammoo jiraattota hidhaatti darbatan. Dabalata isaaf Jaalirbuu dhugaa.
Baha Wallaggaa aanaa limmuu gandoota adda addaa irraa ergamtootni sirnichaa akkuma amala isaanii hawaasa nagaa meeshaa maleessa sobaan yakkuun saamichaa hanga ajjeechaatti hiraarsaa jiran aanaa limmuu ganda dagam jedhamurraa bitooteessa 12,2025 nama maqaan isaa Dassaalee Raggaasaa jedhamu jala manaaf meeshaalee mana keessa jiran hunda gubanii barbadeessuu maddeen ONM'if eeranii jiru. Badii tokko malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjeta isatu waraana keenya ficcisiisaa jira jechuun yakkanii mana isaa kan jalaa guban oggaa ta'u aanaa sana guutummaatti miidhaa ulfaataan loltoota biltsiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuun himamee jira. Oduu biraatiin godinuma kana aanaa Waayyuu Tuqaa ganda warra Baabboo Meenyaa jedhamu irraa bitooteessa 12,2025 loltootni biltsiginnaa namoota maqaan isaanii Lammeessaa Qanaasaa fi Aagaa Ittafaa jedhaman badii tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii kan jiran ta'u jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa himanitti namoonni kunneen hirmaannaa siyaasaa dhaaba tokkollee kan hin qabne hojii idilee isaanii qofa irratti bobba'anii kan jiraatan yoo ta'u ergamtootni biltsiginnaa ammoo sobaan yakkuun hidhaatti kan darbatan ta'uu ibsaniiru. Lixa Wallaggaa aanaa mana Siboo keessatti waraanni maafiyaa PP maanguddoo tokko rasaasatti roobsuun ajjeesan. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Aanaa mana Sibuu ganda Caalaa Daabbus keessatti waraanni faashistii PP bitooteessa 12,2025 gaaffii seeraa fi yakka tokko malee abbaa ilmaan 8 kan ta'an maanguddoo maqaan isaanii obbo Burraaqaa Tolaa jedhaman rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen ONM'if eeran. Akka maddeen gandichaa jedhanitti maanguddoon kun nama kabajaa fi jaalala guddaa hawaasa keessa jiraataniif qabanii fi akkasumas uummata naannichaa biratti jaalatamummaa guddaa qaban ta'uu himuun warreen jiraachuu ilmaan Oromoo hin feene ergamtoonni murna biltsiginnaa ammoo Oromummaa isaanii qofaaf kan ajjeesan ta'uu arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Lubbuun ilmaan Oromoo xiqqaa hanga guddaatti wallaalaa hanga beekaatti amma bineensa hanqachuun akka baala mukaatti eegdota impaarattiin harca'aa kan oolu ammas dararaan kun ergamtoota murna PP'n uummata Oromoo irratti raawwachuun lubbuuf qabeenya hawaasa nagaa goolessitoota sirnichaan manca'aa jiraachuun oduu sa'aatii isaatiin Oromiyaa keessatti dhaga'amu ta'ee jira. Garooduu biyya alaarraa argannetti.